Akkamoltan isinundi akkamoltan Dr. Naik hardhaan ilma namaa kan namummaa bakka bu'ee dubbataaru tokko duuba Dr. Naik Maaloo maqaa kee nuu himuu dandeettaa? maqaan koo Shiraaqi garuu dhiifamaa waliin amantaa koo nan gaafatina. Dr. Naik tarii ati wanna maatii muslimaa keessatti dhalatteef amantaa kana qabatte ta'a. Tarii kanaaf amantaa kana deeggaraa jirta ta'a. Tarii kanaaf amantaa kana ol qabaarta. Utuu amantaa hinduu keessatti dhalatteetta ta'e kana hunda amantaa hinduutiif gootamini. Kun waan warra ofii garmalee ol fuudhanii ilaaluu sannatti fakkaataa jira. Kana jechuun wanna ati deeggartu amantaa kee, aadaa kee, taabota. Kanaaf amantaan Siikh yookiin Arya Samaaj yookiin amantaan kamuu kan taabota hin gabbarre yuutuubiin deeggaraman jette. Akka kootti amantaa namummaa ummata bal'aa irraa dubbachuu qabna malee asii maraammartoo dhawachaa ooluun qabnu. Yaadni asirratti na hubachiiftu jira. Obboleessi gaafii bareeddu gaafate wanni jedhu waaniin ammaatii muslimaa keessatti dhaladheefiin islaama ol qabaa jira. Tarii silaahiin maatii hinduu keessatti dhaladhe amantii hinduutiin ol qabaa. Arya Samaajii fi amantii Siikhwaaniin deeggaruuf waan ilaalcha kiyyaan wal qabatuufi tanaafiin asirraa maraammartoo dhawachaa jira. Eeyyan obboleessoo yaada kee kana nin fudhu. Hanga umrii 19tti waan abbaan kiyya muslima taheefiin anis muslimatu. Umrii 19 booda garuu hoggaan amantaa wal madaalchisuu barachuu jalqabe as amma filannoon muslima ta'e na amani. Yoo ati amantii biraa tan amantii islaamaa caaltuu takkallee baastee na fidde an arraan tana amantii san fudhachuudhaaf qophiidha. Arruma obbo ani amantaa namummaa tan deeggara. Obboleessoo ittiin sii dhufaa eegi ittiin sii dhufu. Wanni jechaa jiru namnummaan fedhe karaa saayinsaawaa fi sammuun namaa fudhattuun amantii biroo tan islaamummaa caaltu baasee yoonaaf mirkaneesse an amantaa san qeebaluuf qophiidha. Ati amma waa'ee namummaa irraa haasawaa jirta. Eenyutu kitaaba amantaa namummaa barreesse? Mahatma Gaandhiidha? Eenyu barreesse? Ni beeyta? Muslimni tokko hanga ilma namaa gaarii tahuu muslima tahuu hin danda'u. San amantaa hundatu jedha. San amantaa hundatu jedha. Obboleessoo deebisaatii yaa xumuru obsi. Ayyee obbo. Qoyati deebisaatii dhaggeeffachuuf dhufte moo? Ilaalcha kee kannachuuf dhufte. Haasaa bareedaa haasofnee waan sammuun namaa fudhattuun xumuruun barbaada. Obboleessatuun qophii mugutiitii miti. Lakkan akkas hin jenne. Khalaas deebisaatii dhaggeeffadhu eegaan sii deebise booda yaada kee kannatta. Deebisaatii yaa fixu. Jidduu seentee dubbii afaaniin na murte. Na dhaggeeffadhuuti. Ittuuf ittuuf. Maabarratti sammuu keessa deemaa jira eessaa na dhaggeeffatta. Maaloo itti huuf. Hoggaa gaafii ta'e gaafattu an si jeeqee. Maaloo itti huuf. Qoyaan si jeeqee. Lakkiin an jeeqne maaloo itti huuf. Waa hunda barreeffattee dhuftee na gaafachaa. Anaa deebisaa sii kannaa jira dhaggeeffadhu. Hayyee hayyee dhaggeeffachaan jira. Duuba maaliif yaada kannatta? Maaloo itti huuf hayyee. Mee na fudhachiisi deebisaa naa kenni. Yoo deebisaatii dhaggeeffatte ni hubatta. San ta'uu baannaan namni kumaantamaan taa'an kun na fahamanii ati gaafuma san qabattee teesse. An doktora fayyaatiin hin beeku. Namni tokko yeroo tokkotti waa lamarratti xiyyeeffachuu hin danda'u. Deebisaa dhaggeeffadhu eegesii waan feete jetta rakkoon qabu. Wanni beekuu qabdu waa'ee namummaatirraa dubbachaa jirti. Durarratti amantii tiyya nan gaafatin jette. Eeganaa deebitee namummaan deeggara namummaan ol qaba jette. Duraan dursee ilaalcha kee ibsuu qaanfatte. Eeganaa deebitee waa'ee namummaarraa haasoyte. Awwaaniin si gaafadhu eenyu kitaaba namummaa jedhu kana barreesse? Kitaabni tokkollee ni jira. Qajeelfamni namummaa tokkollee ni jira. Awwaaniin siin jechaa jiru namni muslimaa tokko hanga ilma namaa gaarii tahuu muslima tahuu hin danda'u. Amantiin hundi akkas hin jettu. Dhiifama akkas jechuu biyyaaf. Amantii biraan qo'anneeti. Haasawaa irraa sii kannuu hin danda'a. Jechoota Veedaas irra jiran sii kannuu hin danda'a. Jechoota kitaaba Hinduurraa, jechoota Baayibilaarraa kan namummaa faalleessan hedduu sii fiduu hin danda'a. Yoo amantii tokkollee qo'attee hin jiraatin waan irraan beekne waa takka illee irraan haasawiin. Quraanni akka jedhu فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سورة النحل بقولنا خد جاء آيات أفتم شديرتي سورة الأنبياء سورة دم تكفى آيات تربرتي. So please don't make comments without knowing. أم بايبل الراجع شو تنا مما فعلي سهدو سيمون دندا مئاتي إي راجع شتوك جت قرآن توك يو خوام النبي محمد برسي سنير توك خان مما فعلي سنايم دوبا منتي هوندا توكس جانا ننجين إيفا ما بيكم سيخي حالان تكار أمالين سيفي موفي على جرا
namummaa jechuun hayyati sadarkaan qabdaadha. Awwannin haasawaa jiru mana barnootaa dabaruu qofaa miti, eebbifamuu qofaa miti. Ati nama eebbifamee sanii ol jiru tahuu qabdaadha. Islaama jechuun sadarkaa ittiin olaanaadha. Namummaan sadarkaa gad'aanaadha. namni tokkollee muslima ta'uu hin danda'u hamma ilma namaa gaarii ta'utti. Mee ati dhiiraa barsiisa islaamaa tokko kan namummaa faalleessunaafiti. Loojika waan kana duuba jiru hin beeytu ta'a. Waan garii sababaa sammuun namaa ittiin fudhattuuf sii galuu dhabuurraa kan ka'e islaamummaan waan akkasii barsiisa jettee eeganaa kun humaanitii yookiin namummaa faalleessa jechuu dandeessa. Akka nama way doktorri lilmeenaa kanneen na diru jira yo'uuti. Garuu lilmeen san siif gaariidha. Akka nama way doktorri garaa kiyya baqeessu jira yo'uuti. Lubbuu tee du'aa oolchuuf garaa si baqeessaa jira. Saniifuu doktorri ni beeka ati hin beeytu. Ayyoon filannoo lama qabaadhee sadarkaan qabxii ittiin dabran lama yookiin sadi tahe yookiin yuunivarsiitii irraa eebbifamee bahu yuunivarsiitii irraa eebbifamee sanii ol ta'uun filadha. Sadarkaa lamaa fi sadii sanis ni qaba. Humaanitiin namummaa waan gaariidha. Garuu islaamummaan sanii oli. Akka gaafii keetitti awwaaniin maatii muslimaa keessatti dhaladhee fi islaamummaa ol qabaa jira. Si himeetiin jira. Mee ati dhiira siin jaani abbaan fedhe naaf mirkaneessu. An amantii gurguddoo bebbeekamtuu irra guddaa isaanii qo'adheetiin jira. An kaniin harka islaamummaa waan loojika sammuun namaa fudhatu. Amantiin ilma namaatiif hunda caaltu. Amantiin namummaaf furmaata kennitu islaamummaa qofa. Rabbiin suurata Al-Imraan keessatti akka jedhe boqonnaa sadaffaa aayata 19 irratti inna ad-diina 'inda Allaahi al-islaam. Amantiin takkittiin Rabbi biratti qeebalamtuu taate islaam. Odeeffannoo keetiif muggutiin tee haalaan dadhabduudha. Ni beeyta hayyoota 30 ol kan addunyaa keessaa qabnu keessaa 10 ol maatii islaamaa keessaan dhalan. Kana ni beeyta gaafii tanaan si gaafachuu fedha. Kana ni beeyta beeytatoo madaraka irra bahanii dubbatan keessaa 10 ol islaama keessatti hin dhalan. 10 ol kana ni beeyta. Tarii innana ni barbaade mee aboo ni beeyta hin siin jee naa deebisi. Lakkin beeku. Duuba kana jechuun muggutiin tee akkasuma kufti jechuudha. Namoota muslimaa ciccimoo addunyaa irraa dubbatan keessaa 10 ol Ameerikaa irraa, Kanaadaa irraa, muraasnis Ingiliz irraa, Maleeshiyaa irraa ni qabna, Suudii irraa ni qabna, Imaaraat irraa, Somaaliyaa irraa, Suudaan irraa. Ammaas isaan keessaa 10 ol maatii musliman tahin keessatti dhalatan, achi guddatan. Gariin ijoollummaan qabatan, gariin umrii 20 keessa osoo jiranii qabatan, gariin 30 keessa. Rabbiitu qaceelloo isaaniif kan filannoo isaaniitiin muslima ta'an. Akka ati yaaddutti waan maatii muslimaa keessatti dhalanneef ol qabaa jirra. Ummanni kun maatii islaamaa keessatti hin dhalan. Maatii kiristiyaanaa keessatti dhalatan. Maatii musliman ta'in keessatti dhalatan. Akkasuma wajji islaamummaa deeggaraa jiran. Maaliif? Sababni ni qo'atan. Amantii biraa qo'ataniiti islaamummaan karaa jiruu ittiin filatamaa ta'uu harkan. Waaniin sirraa barbaadu himaanitii qo'adhuuti. Namummaa qo'adhuuti islaamummaa qo'adhu. Maaltu islaamummaa keessaa namummaa faalleessa je'iitii baasuuf yaali. San booda amantiin hunda caaltu. Amantii tee si gaafachaa hin jiru. Waanii siin jechaa jiru amantii hunda caaltu qabadhuun siin ja'a. Karaa jiruu kan hunda caalu. Furmaanni ilma namaa tokkichi islaamummaa qofa. Thank you.